Ashamaa harka fuunii maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodha. Warri maatiinaaf hin ta'in maatiinaa ta'anitti dabalama. Anillee maatiin isinii ta'a amantaaf kutaa waliin goonnu. Warri maatiinaa taatanii jirtan hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha obboleewwan koo. እንግዲህ har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu maatiiwwan daraartuu tubbe. Har'a akkuma beekamu nyaata ajaa'ibaa nyaata harabii machubuusii kan jedhamu jechuun machubuusii wayiin kabsaa kan jedhamu hojjechuudhaaf jechuudha. Isa hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisanii asitti shunkurtii daanqoo wajjinan lukkuu wajjinan affeela jechuudha. Asitti qimamii sitti qimamii gammoota sittis qimamii asitti naci shunkurtii asitti shunkurtii asitti immoo timaatimii jechuudha. Akkuma akkasumatti immoo filfil baaridii እና ruuzii akkasumas lukkuu miicee jira. Haala kanaanii isa kana nu barbaachisa. Amma lukkuu kana nan affeela jechuudha. እና lukkuu affeeluudhaaf amma bishaan nu asitti irra godhadhee jira jechuudha ibiddarra. Shunkurtii kana itti dangadha jechuudha akkaatti kukkutee. Achiin immoo amma kana qimamii kana itti godhadha jechuudha. Karfaa qixalii kanaa fi shoogidda. Akkasumas maal jedhama naaf qabade maqaasa. Akkasumas isa kana itti godhadha jechuudha. Erdiidha. Karariidhaaf jechuudha. Daanqoo nan affeela lukkicha jechuudha. Booddee lukkicha kanan keessa godhadha jechuudha. Haa bilchaatu. Isin garuu affeelus baachuu dandeessu. Ani garuu nan affeela jechuudha. Kaatti keessa no haala kanaanii itti godhee jira jechuudha. Lukkicha affeeluudha. Anuma waliin turaadha. Achiin booda amma ni qadaanna jechuudha. Turtiin keessan anuma wajjin. Amma immoo karaa qulleetitti deemna jechuudha. Qulleetii hojjenna jechuudha. Amma zayitii amma nu barbaachisu sanitti gochaanna. Haala kanaanii rabbii koo jaarsiin koo qofaa dhufuudha fi bishana hargaasa. Achiin booda amma shunkurtii itti naqanna. Shunkurtii itti naqanna jechuudha. Haala kanaanii shunkurtii itti naqanna booddee inni ammaas galla jechuudha. waliin turaadha. Amma immoo ni qadaanna jechuudha. Ni qadaanna. Turtiin keessaan waliin haa ta'u. Haala kana fakkaatti mul'ata. Shunkurtiin bunni wayii ta'e maajii itti godhanna jechuudha. Maajii lamaan kanaa. Haala kanaanii nutti goona jechuudha. Achiin booda immoo maqinanii itti goona jechuudha. Nacci shunkurtii itti godhadha jechuudha.
Akkaataa ammaasalla jechuudha. Mis goone ammaasalla jechuudha. Ani waliin turaadha. Qimamii kana itti naqadha jechuudha. Ardii akkasumas gammoojii qorofudii daakamaa soogidda filfil aswaddi akkas kana jechuudha. Haala kanaan itti goona jechuudha. Haala kanaan godhee jira. Akkasitti qaaricha kana itti godha jechuudha. Qaaraa baaradii kana ta'ee booddee timaatimii fidee itti naqe. Timaatimii itti naqadha jechuudha. Amma bishaan itti godhadha. Jalaa qabe waan ta'eef xiqqoo ishee bishaan qabetti godha. Haala kanaan akkas ta'ee jira jechuudha. Turtiin keessaan waliin haa ta'u. Qabeeyyet walitti deebina. Argisiisa waliin sanatti dhufan qarrabe. Amma immoo timaatimii kanatti bu'ana jechuudha. Timaatimii daakamaa kana saalsaa kana jechuudha. Amma nu barbaachisanii itti godhanna jechuudha. Hanga diimatutti. Kalsoonnis goona jechuudha. Haala kanaanii mashubuutii digaagii jechuudha. Haala kanaanii isin garuu faafesitti godhachuu dhiisuu dandeessu, bicaa hojjechuu dandeessu. Ani garuu jarattiin mana kana akkaatti jaalata. Immoo waan nama hundaa tokko miti jechuudha. Akkuma malkiin nama adda ta'e waan hundumtuu adda jechuudha. Waan akkasii isiniin jedhamaa turan koo yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaadhaan jajjabeessadha. Dogongora koo komentii jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Yoo isin na jajjabeessitan malee kophaa koo jabaachuu hin danda'u jechuudha. Laayikii naa godhaadha. Akkasumas sheerii naa godhaa isiniin jedha obboloowwan koo. Namatti wal jabeessa waan ta'eef yaani ittiin kaffalamu laayikiinis, sabskiraaybiinis, sheeriinis ittiin kaffaluma dhaqanii harkumaan dhuguudha jechuudha. Waa isin kana rabaatiif warri biyya keessa jirtanis akkasumas isinitti hin qoxxaru amma ta'e laayikii gochuudhaaf laayikii naa godhaa isiniin jedha maatii bankoo. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja.
Na akkasi isiniin jedha haala kanaan kunoo diimatee jira jechuudha kaalfanni gaamma. Turtiin keessan anuma waliin haa ta'u. Kunoo haala kanaan qophee jira jechuudha. Amma immoo bishaanii lukkuu affeellee kan affeelama jechuudha. Kunoo lukkichi haala kanaan affeelamee jira jechuudha. Amma immoo bishaan isaanii barbaachisa waan ta'eef bishaan isaaniitti naqadha. Na waliin turaadha. Kunoo haala kanaan itti naqadhee jira jechuudha bishaanii lukkichaa. Akkaatti kan naqadhee booda amma immoo soogidda wayiin ashaboo itti godhadha jechuudha. Ashabicha itti godha jechuudha. Akkasumas amma nagahuu isaan qammasee ilaalee jechuudha. Akkas itti godhee raawwadheen booddee immoo qimamii kan itti godhadha jechuudha. Kamuudii difinii jechuudha fi garfaa akkasumas qurufudii baala waraqaa kana loomii goggogaa jechuudha. Isa kana barbaachisa. Isa kanatti naqa jechuudha as keessatti. Haala kanaan ergeetti booda aannan ammaasala jechuudha. Amma immoo ashaboo qammasee ilaala jechuudha. Aana waliin turaadha. Amma immoo ruuziin itti naqadha jechuudha. Ashaboonis bareedaadha. Ruuziin itti naqa jechuudha. Amma waliin turaadha. Turtiin keessan anuma waliin. Kunoo haala kanaan ruuziitti naqadhee jira jechuudha. Amma immoo aannan ammaasala jechuudha. Akkas suuta jedhee maaliif onaan sirriitti ammaasalee ni caccabaa ruuziin. Kanaaf akkaataan suuta jedhee ammaasala jechuudha. Akkasitti suuta jedhee ammaasala jechuudha. Na turtiin keessan anuma wajjin hin xumuramne waan ta'eef waliin turaa isiniin jedha maatiin kun. Kunoo haala kanaan jechuudha. Amma immoo lukkuu irra goona jechuudha gubbaa isaarra. Waliin turaa ibidda isaa jala qannamnee jechuudha. Maaliif hin gubata waan ta'eef nama lukkuu irra goonaa jechuudha. Waliin turaadha. Akkasii haala kanaan lukkicha bilchaate kana gubbaarra naqna jechuudha. Haala kanaan gubbaarra goona jechuudha. Dhiifama karamitti hin qaba kaameraa. Kunoo haala kanaan jechuudha. Irra naqee jira jechuudha. Waan jidduu naqee gagalabbate intinii ta'a. Booddee xiqqoo turee tan gara gagalabbata jechuudha. Ammaaf garuu akkanumatti ta'a jechuudha. Amma bilchaatutti anuma waliin turaa isiniin jedha maatii koo. Turtiin keessan anuma wajjin. Kana maatii koo. Bilchaatee jira kunoo haala kanaanii. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Haala kanaan bilchaatee jira, xumuramee jira jechuudha. Iddoo kanatti immoo salaaxaadha. Salaaxaa haala kanaan mummuree jira jechuudha. Kiyyaarii fi tumaatoo barbaadan immoo isin kasiitti godhachuu dandeessu. Kasii qixaala san jechuudha. Salaaxaa kanatti soosiisa dimsi romaanii kan barbaachisu. Akkasumas naanaa filfil asuud milee leemuu milee akkasumas isa kana jechuudha. Diimaa sammaa ke jedhama. Akka isaaniitti akka keenyatti hin beeku. Isa kana miksii godhee asitti galabatadha jechuudha. Akkasumas immoo zayitiin nu barbaachisa jechuudha. Isa kana
natti toluu didee xiqqachuudhaaf kaameraan cufadhe. Kanaaf inni amma miis goona jechuudha. Isa kana haala kanaani na akkas fakkaata jechuudha. Akka koo warri salaaxaa jaalattanii salaaxaa hedduun jaaladhaan baay'ee tokko jechuudha. Osoo nyaata biraa dhiisee salaaxaa qofa nyaadhee baay'ee natti tolaa. Gurguddisee muranii jalattiin mana kana akka itti jaalatu gurguddaadha. Xiqqaasan hin jaalatanii akkatti kinoo akkana fakkaata. Koottaadhaan isaan na biraa gaabbasamtanii jirtanii koottaan isaan na waliinii nyaannu roozima chubuusii dijaajii isiniin jedha. Waan na waliin turtaniif iddoo tokko galatooma isiniin jedha obboleewwan koo. Akkasumas laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Maaliif jennaan yoo isin na jajjabeessitan malee kophaa koo guddachuu hin danda'u jechuudha. Namatti nu olaa guddisnu laayik sheer gochuudhaan akkasumas komentii barreessuun dogongora koo saanduqa komentii jala naaf kaa'aa. Amma viidiyoo biraatu walitti deeminutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Akkas isiniin jedha maatiiwwan koo. Nagaan naa taa'aa, turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay.